Jirra jirtuu jaalatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoo hordoftoota Zaaraa Intartiimentii baga jiraattan. Har'a viidiyoo gabaabduu takka qabadhee dhufe. Viidiyoon sun maalidha? Gaafii ijoolleen baay'een isaanii koomentii jedhattis gama messenjeriitiin maayineensi jechuun maalidha? Maalini maayineensiin jettanii na gaafachuu turtanii. Maayineensi ani kan itti beeku maayineensiidha. Afaan biraatiin hin beeku. So picture maayineensi isinitti mul'isuu barbaadeeti. Namoonni maayineensi maalidha jettanii na gaafattan jechuudha. Maayineensi isinitti agarsiisuuf achirraan wanta waa lama tokko isin mul'isa. Ijoolleen maayineensi maali jettanii na gaafattan. Maayineensiin kunoo isa kana. Akkasitti ilaala. Viidiyoo darbe irra maxxansee jira, deebitanii ilaaluu hin dandeessanii jechuudha. Ingiliffaan afaan biraatiin hin beeku. Afaan Oromootiif afaan biraatiin hin beeku. Maayineensiin maali ijoolleen jettan kunoo sirriitti akkasitti ilaala, adda baafadha. Maayineensiin kanadha. Viidiyoo kiyya hojjedhe wayii irratti mul'isee ture. Namoonni amma haarawaa viidiyoo haarawaa argitanii maayineensi maalidha jettanii gaafii na gaafattan jechuudha. Viidiyoo dura darbe wayii irratti piikcharri isaanii jira, ammas isin mul'isee jira. Ijoolleen gama messenjeraatiin illee na gaafattan ifama. Yeroo baay'ee namoota adii jiran jirre messenjeriin isaa ture na qaqqaba. Saniif wantoota isin na gaafattan waan hojjedhu keessatti yoo isin gaafii narraa qabaattan gaafii keessan duraan dursa waa hundaa mirga keessan isin eeguuf gaafii keessan isiniif deebisaa. Wantoonni waan beeknurraa waa hundumayyuu wal barsiisu, isinis waan beektan na barsiisa. Waa hundumaa wal barsiisuu dandeenya jechuun nuti ilmaan beektotaati. Lammaffaa maal isinitti mul'isuu fi hoggaa wantoota rifeensaan isin barsiisee ture booda qibaatii kana fayyadama. Suuraa maaliitu ture jira? Suuraa shunkurtii adii qullubbii jechuudha. Piikchara isaatu irra jira. Shunkurtiin kun zayitiin kun baay'ee cimtuudha. Zayitii hedduu rifeensa keessan akka hin caccabne fayyaa rifeensaallee eegdu. Birrii xiqqoon bitamti. Waan guddaa miti. Bakka an jiru kanatti birrii takkaan bitamti. Bakka jirtanittis akkasuma waan baay'ee gaafattuu miti. Okay, daawwattoota kiyyaa wanti guyyaa har'aa ani isinitti mul'isuuf dhufe keessattuu zayitii kanarras maayineensiidha. Ijoollee hedduutu maayineensi jechuun maalidha? Zaara maayineensi maali jedhanii gaafii na gaafachuu turan. Maayineensi jechuun isa amma ani piikchara isinitti mul'ise kana. Afaan Ingiliffaatiin afaan biraatiin maayineensi maal akka ta'e anis hin beeku. Afaan Oromootiinis maal akka ta'e hin beeku. Afaan biraatiinis maal akka ta'e hin beeku. Maayineensiin isa kana. Wanta isin na gaafattan dirqama kiyya isinii deebisuun waan hin beeknu wal barsiisuun dirqama Oromummaati. Wantoota biraallee waa hedduu wal barsiisuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf ijoollee fuulli isaanii shifiniin qabu sababa shifiniiniitiif kireemii adda addaa fayyadamanii shaamboon tunis rifeensa buqqa'uu dhoogduti. Barreeffama ofirraan qabdu akkana jirti. Shaamboo sanas fayyadama. Rifeensi kiyya yeroo hedduu hin buqqaa sababa saniif garuu shaamboo kanarratti buqqa'uu dhiise. Shaamboo kanas fayyadama. Piikchara isaa isinii maxxansaa. Piikcharoota wantoota kana isinii maxxansaa sirriitti. Viidiyoo gabaabaa kana ijoollee maayineensi maali jedhaniif namoota viidiyoo gaafa an waraabee jalqaba hin argin ageenii dhuftanii na gaafachaa jirtan maayineensiin isa amma ani piikchara irratti isinii mul'ise. Yeroo gaarii qabaadhaa. Bara bilisummaa isinii haa ta'u. YouTube kiyya kana namoonni jalqaba jala jirtan like gochuu hin dagatina. Namoonni haarawaa taatan subscribe godhaa. Waan diimaa san gadi tuqaa. Faamilii kiyya ta'a. Wal haa jabeessinu waan hojjannu irratti. Kun immoo waan waa isin gaafatu miti. Namni waliif yaadu immoo waan gatii nama gaafatu tokkoyyuu baasee wal gargaara. Garuu nuti waan xiqqooma sana hamilee walitti hin goonu. Maaliif akka ta'e hin beeku. Hundumaafuu namoonni na faanaa turtanii na gargaaraa turtanii
hedduu galatoomaa bakka guddaa namaa qabdanis hin jaalladha hunda keessanuu ilmaan Oromoo hanga barnoota biraa walitti dhufnuuf turtiin keessan Zara Entertainmentii haa ta'u waan isin barbaadan hunda isin faana jira qoosas yoo barbaadanii wanta danda'urraa isin olis beekee osoo hin taane waan beeknurraa kanarras beektanis waan anas barsiisaa yaada keessanis naa kaaya waan isiniif ta'eef isiniif hin taane koomentii jalatti naa barreessaa wantoota an haasa'uuf wantoota an hojjedhuuf wantoota waliilos ta'e waan an dubbadhu keessatti waan sirrii hin taane isinirraa waan gaarii qofa arguu osoo hin taane waan nama mormitanis wanti kun kana jettanii waan nama mormitanis yoo jiraate wayil annan fudhadhaa jechuudha yeroo gaarii qabaadhaa ilmaan Oromoo barri bilisummaa isinii haa ta'u.